السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جرجرتو ورفتو طعمان تاغرالي أكم جرتا حياتي سني نكيني سنبرادا الحمد لله أنا سنجيزا كلا تربي سغلي سنانا تبقاتي إيفانو أبليون كيا أكم جرتاني حياتي سني أنس حرا وانين تكن البدي ديوان نتلقى من راهي وان ميديا كان راد دي ما تور راهي باير دي بين نجي فدي نتي dhagahame jechuudhaan illee akka nama tokko sanirraa waan hin dubbadhuun qabaanis qabxii lama sadii takka. Isinis maalidha yoo jettanii waa'ee mucaa miidiyaa boqqoolloo irratti dhufee bazayii miidiyaa lafa faca'aa ture miidiyaa boqqoolloo irratti dhufee achirraa affeeramee waa'ee jaalalaa miidhama jaalalaa irratti dhiyeeffate mucayyoo takka takkaan jaalatu dhabuusaa ni beektanii seensa irratti ni argitan suuraa isaa jechuudha. Tambileetii irra kaa'een jira akkasuma viidiyoo gabaabduu akkas seensiseen jiran dhageeffattaniini dhugaa dubbachuudhaa fi obboleewwan keenya nuti horroon shamarranii jechuudha. Yeroo baay'ee dhiira jaalala dhugaan qaban hin beeknu. Yoon kana jedhu dubartii yookaan shamara hundumaayyuu miti. Jirti shamarran konfidensii fuulii qabdu waan isiif ta'u tushitee kan har'aa osoo hin taane kan fuulduraa tilmaamtullee jirti jechuudha. Rabbiin sammuu namaa wal dabarsee uuma waan ta'eef. Garuu nuti shamarran harka dhibba keessaa parasantiin 75 warroota dhiira nu jaalatan hin beeknedha. Garuu dhiira nu jaalatan hin beeknu. Dhiironni nuti yeroo baay'ee harka isaanii keessatti kufnu dhiirota afaan sisobanii afaan ofii damma dibatanii qaama kee bareedaa san ilaalanii qaama sana yookaan lagizeedhaaf sitti fayyadamuudhaaf akka meeshaa sitti fayyadamuudhaaf si barbaadanii yeroo saniif si sobanii jecha hin taane si dhamaasanii waan hin taane bakka yeroo saniif haasofni isaanii dammana dhiidhetta. Isaan kanniinidhaan yeroo baay'ee kan harka dhiirota kan akka kufnu jechuudha. Garuu dhiironni jaalala dhugaatti nu barbaadan dafnee irraa hubannu hin beeknullee harki caalaan keenya jechuudha. Kana kan jedhee fi dubartii shamarran hundaa miti ni jirtun warroonni beektan hunda keessan jechuu osoo hin taane garuu parasantii 75% warroota jaalala dhugaa dhiira jaalala dhugaatiif si barbaadu hin beeknedha. Gaafan kana jedhu akkuma arginu miidiyaa sooshaal miidiyaa kanarratti shamarran keenya yeroo baay'ee dhiirota qaama isii ilaalanii lagizeedhaaf itti fayyadamuudhaaf itti sobanii itti siqanii gaahila tokko malee yeroo dheeraadhaaf hojjechaa afaan damma godhanii qaama isii sanitti fayyadamanii darbanidha. Kan yeroo hundaa nuti harkatti kufnu jechuudha. Dhiirota akkana harka dafnee kan nuti harka kufnu. Garuu kan deebisiitiin horii kee mallaqa kee yookaan hojii ati irra jirtu galii waan galchaa jirtu galii keessan laalii yookaan akka hojjettee lafa kuuftee qabdu san karaa kamii harka nyaadha kan jedhu sitti afaan dammas dibatee bakka si malee namni akka waan dachitan irratti dubartii si malee hin jirreetitti si fakkeessee kan inni lagizeedhaaf horii saniif sitti yeroo saniif illee sitti fakkaata yeroo saniif haasaa isaa laaltee duuba isaas qorachuun sitti dhiphisa jechuudha. Haasaa sitti dhiphisa. Wanni hin jirre kana gadi fuudha bakka. Dammeedha ijji tiyya na arguu hin dandeessu jedha. Viitaaminii ija tiyyaati fa'aas jedha bara dhiironni tokko dhiirota illee yeroo hin jedhu hundumaa mitanaaf hubadha. Garuu dhiironni illee harka dhibba keessaa 80 dhiirota afaan michaati dhugaa dubbachuuf dhiifama naaf godhaadha. Waan inni miidiyaa kana waliin argaa jirrullee jechuudha. Kanaafuyyuu mucaan kun haasaa isaa keessatti dhiirri boottoonni gara muummuutti jedhee Oromoo garuu ammoo jaalalli osoo beektu wallaalaa si godha. Bakka dhamaa si godha jechuudha. Osoo haa beektu jechuudha. Qaroollee jaalalli kun isa kaata jaalalli dhugaa wanni nama hin goone hin jiru jechuudha. Mucayyoo tana osoo hin jiraattu biyya keessaatii qarqara akka ture maatii bira waan isiin barbaadurraa akka guutaa fi ture kan inni dubbatu dhugaa dubbachuuf baay'ee garaana nyaate inni dhiiraa jaalala dhugaatiin akkana onni isaa cabee gaafan boo'u baay'ee namatti dhaga'ama yaa uummata kiyya. Gaafan kana jedhu yoo kamiyyuu yaa shamarran ta'e wanni
waliidhaan nu keessaa miidhamaa malee miitanii hin deemina. Wallahi miitanii hin deemina. Miidhamaan rabbi qaba. Yoo kan miitee gadhiittee dhiironni jaalala dhugaatii si barbaadan sitti sin jarjaran sin jarjarsan suuta deemani. Afaanis dama dhifachuun barbaadan. Maaliifi targaagganii deeman. Jireenya boruutii waa si barbaadaniif. Bultii boruutii waa si barbaadaniif. Ariitiidha akka kaawwanii sitti sanitti sin jarjarsanii waan hin jirre gasitti fuudhan jechuudha. Suuta deeman. Garuu nuti suuta deemaa sanirraa hin hubannu yeroo baay'ee yaa uummata. Wallahi si warra keessatti nu turre shamarranii mataa fayyarraa jalqabee warra suutaan deemu sanii hin hubannuufi. Maaliif jenna kana diidaa kan akkasii jennaan. Kun ammoo tuyyuu baay'ee dogongora guddaadha. Yeroo baay'ee dhiirota tasgabbaa'anii jaalala nu gaafatan dhiirota kabajaadhaan suuta jedhaa ragaa jedhaa deemanii yeroo baay'ee nuti hubannuufi. Dhiironni akkasii hundumtuuyyuu jaalala dhugaa qaba jechuu kootii nuti beekna. Haala akka kaawwanii warra mallaqa yookaan qaama keetiif fayyadamuuf ariitiidhaan har'a yoo bilbila kee argate haloo jedhe ganama yoo haloo jedhe galgala sassirri ciibsis hin bulchu. Maaliifi dhadha'ee mallaqa barbaaduu harka ofiitti waan barbaadu milkaa'ee deemuu barbaada waan ta'eef. Garuu ammoo inni jaalala dhugaatiif si barbaadu suni hin jarjarus. Targaagga'ee deema suuta duuba kee hordofaa deema. Nama akkamii akka taate suuta si qorataa suuta deema. Hin jarjaru hin tarkaanfatuuf illee hin jarjaru. Maaliifi Oromoo boruuf si barbaada waan ta'eef wanta adda si jarjarsuuf hin jiru. Waa hedduu laallataa deema. Nama akkamii akka taate duubni kee maal akka jiru amalli kee maal akka ta'e adeemsi kee maal akka ta'e waa hedduu suuta hin jarjaru suutaan duuba kee fixaa deema jechuudha. Yeroo ammoo kan mallaqaa falfaltaa illee wanti inni irraa si gaafatu hin jiru. Maaliifi abdii baruu hagas jiraattu taate ta'uu baattu deemtee malee inni kan duraayyuu namummaa kee irratti xiyyeeffate osoo hin taane horii harkaa qabdu akkasuma Aduu amalee homtuu gargar nun baasu jettee naaf seentee turtee kakattee galtee eebbuu har'a maaltu fidee waadaa naaf galte diittee orma jaallattee sirbu. Osoon kooti siin jedhee mataa irratti si baadhu dhangaa jaalala dhugaa waaqii malee siif laadhu. Dhagaa jirmatti bu'ee of cabsee of kunuunsee akka dhala dhabaatti ofirra si kunuunsee osoon si gammachiisuuf ofiif gaddee laaladhu of gatee siif jiraadhee ofirra si jaalladhu. Biqiltuu jaalalaa koo bichummaatti kolaaftee maaf dugdanatti galtee imimmaan koo lolaaftee. Egaa erga deemtee tole kaa iyyus bu'aa hin qabu kanan sirraa dhabemmoo rabbiin biraa. Har'a nama deessitus waliin turre kaleessaa naganteef si nabaaru sin eebbisa maleessaa. Jiruun sitti haa tolu gammadiitiin milkaa'i umuriidhaan jaariitii biyya lafaarra taa'e. Akka qaroo ijaatti hunduu si haa laallatu kanatti filatte sun naa ol si haa jaallatu. Madaan jaalala dhugaa har'a na baasus kophaa nama nagaaf tokko kan har'a sii roobe kun naafis numa cofa. Gantummaa keetiin margan cabnus akka dhagaatti hamaa kee immoo hin fedhu sitti haa tolu nagaatti. Eerumti amma haadha mana namaa taate nama bira jirti. Garuu atammayyuu garaa jaalalaa ishiif qabda, garaa dhiifamaa ishiif qabda. Mee maal jettaa nama? Tarii isheenis kan miidiyaa hawaasarratti barreessitu irratti kan afaan keetiin dubbattu irra amanuu dandeessi. Yoo dhugaadhaan si jaalatte deebi'uu dandeessi. Ana kanatti mul'ataa jirutti duruma naanaatiin otoo si jaalatte amma kana kadhatte amma kanarra darbitee fi si bira teessee dhiira biraanuu gaafa abbaa manaa koo jettu iyyuu ati obsitee nama laalaa turte nama dhaggeeffataa turte amma kana nama dandeesseedha. Naanaatiin gara jaalalaa obsiif qabaatte honneen ishii banaa ta'e si dhaga'uu dandeessi. Mee maal jettaan naanaatiidhaan amma? Gaafachiiseen ture jechuudha ati amma samoonuma waa ishii waan miidiyaarra deemu kana gaafachiiseen ture. Maqaan si badaa jira silaa amma osoo deebitee osoo mucaa kana haramtee gaariidha jennaan ani maqaa kiyyaaf xaaxaan qabu maqaan kiyyaas badee dhiisee dhangalchu biyyattis hin deebi'u nama na jiraachisu nama bashannansiisee na jiraachisu nan jira waan ta'eef wanti maqaa kiyyaas wanti na galchu jiru jette isheen nama heerumeetoonii jiru waan ta'eef gatiifa
naaf hin qabu amma tan otoo natti deebitee iyyuu itti lubbuu koo baastee deemtu malee na fayyadee yaadu. Galatoomii ulfaadhuu waamicha Warii ati harkaa qabdu akkasuma qaama kee bareedaa san sarkaa dhaamsuudhaaf. Qaama kee bareedaa san sarkaa dhaamsuudhaaf. Yaa shamarran keenya. Yeroo kamiyyuu miitanii hin deeminaan mana. Nama jaalalaa keessattuu bakki jaalalaa kana sirrii eeggata ulfaataadha. Jaalala jechuun isii koppii amma mallaqa sharafa tan osoo hin taane bakka jirtutti kinoo akka mucaa har'aa kanatti obboleessa keenya kan miidiyaa irratti bobbana dhimma dhiiraa dhiirtiin boottuu ni garmammoottiidha Oromoo. Garuu waan jabaatti iyyuu akkasisa dhugaa dubbachuu isiif jedhee maatii ofiitii adda bahee hama itti fida hunda lafa gatee fudhachuu didee maaliif jaalala isiif qabu darbee ada bakka inuma jira laa inuma jira bakka jirutti inuma jira dhiirri jaalala dhugaa nu qabu hin jiru jedhan yeroo amma laalaa inuma jira bakka jiru isiin bakka jirtutti inuma jirti kakkanaa kana garuu nuti qabannee hin beeknu. Nuti irraa hubannu maaliif ariitii baranneera. Haay heloo bareedduu lubbuu siif ol kaa'e jiraachuu hin danda'u ija tiyya gurra tiyya nyaachuu hin danda'u gadinaalitti garuu kan nyaatu bara afaanii kan nyaachisu osoo hin taane ilkaan afaan asiin gadi dabarsa. Yoo ati afaan keetiin gadi dabarsite eessa milikosii keessa akka eessa keessaa gurguruu edaa. Yoo sagaleen kee nageenyi nyaanni gadi naan ta'u yoo maaliin taane sagaleen kan ta'u. Kun ammootuyyuu ariitii isa lagiseedhaa saniif. Garuu bari namni akkanatti kaasee si dhaabu ofiillee herga dhabee sirrii herga dhabsiisu kuni jireenya boruutiif si barbaadeetiin. Yoo akka carraa taate nasiibni yoo walitti si godhe wajjin jiraattan yookaan ammoo dantaa sirraa qabu yeroo booda. Yeroo booda garuu hin jijjiiramu. Har'a maqaa addaa si qabsaa si waama. Mustiin burtukaana tiya jedha. Loomii dhanga kooftuu tiya jedha. Bakka. Namni inni jala hin jiru qaba. Damma nadhii argitan gagagaan qabdi asirra dibatee keessi isaa garuu iyyuu hadhaa. Asirra afaan kanarra damma nadhii dibatee deema. Keessi isaa hadhaadha. Kanaaf kana yeroo baay'ee nuti kan onneentiin yeroo baay'ee boojinuuf jechuudha. Yeroo baay'ee dafnee kitiif kunii gannu garuu hin jirti kaashamarra. Rabbiin isinaa baraaru. Dhiirota keenyas shamarroota keenyas miidhama akkanaarraa Rabbiin isinaa baraaru. Wallaahi miidhama akkanaa Rabbi isinaa baraaru. Yoomiyyuu taanaan jaalala keessa nama miidhuu yaadina. Jaalala keessa nama miidhu. Onneen jaalalaan cabdee deebitee fayyuu hin dandeessu. Hammamuyyuu mucaan kun hammamuyyuu nama jaalatu argate bakka duraa akka duraa san deebi'uu hin dandeessu onni isaa. Ni dhukkubsatti waan bakka jireenya isaa keessatti ofitti amanamummaa hanga dhabuutu akka gaayu hundumarra dokumenteessii mataa fuul qabaate ofitti amanamummaa bakka duraatti deebi'uu hin danda'u. Dhugaa dubbachuu baay'ee nama cabsaa yaa uummata keenya. Baay'ee nama gaddisiisa wallaahi. Yeroo baay'ee nuti ni boonna. Kan nu boochisu garuu maalidha? Osoo hin laalle afaan damma inni asirra dibatee baay'ee dhufsanii fi yeroo baay'ee kan waan nuuf kufnuuf daddafnee waan hin kufnuuf duuba isaanii innis duuba kennan qoratu nullee duuba isaan qoratu. Erga harka isaa seennee booda waasisu sun mata kallee waasisu sun faayidaa hiika takkallee si hin qabu. Dhugaa dubbachuu baay'ee nama gaddisiisa. Miidhama jaalala keessaa Rabbiin isinirraa haa qabu. Miidhama miitanii hin deemina. Miidhamaa deema malee. Miidhamaa malee miitanii hin deemina. Miidhama Rabbi qaba waan ta'eef. Wallaahi yoo dhugarraa hundooftee jettee siifin badhatti malee sitti hin dhiphattu jechuudha. Kanaafuu yeroo kamiyyuu nama miitanii deemuudhaaf hin yaadina. Miitanii deemuudhaaf hin yaadina. Kana isin jechuu barbaada. Obboleewwan keenya ijoollee shamarraa
maalirraa bartamee kanarraa ijoolleen dhiiraas maalirraa bartame kanarraa maal hubattan dhugaa dubbachuudhaaf aadaa dhiironni bakka inuma jira hin jiru jedhanii inuma jira aadaa jiru fayyina kana wajjin hedduu deddeebi'ee jira kana wajjin dhimma ta'e walirra nama sadi ta'ee jira ijoolleen dhiiraa yani ka achi duraa osoo hin taane kaa'usi dhiyoodha baay'ee nama ajaa'iban dhugaa dubbachuudhaaf rabbiin jajjabeenya isaaf haa kennu tan akka garaa isaa tan san caaltu tan onnee madoofte tan deebistee fayyistu rabbiin bakka isaaf haa buusu dhugaa rabbii baay'ee akka nama tokkootitti baay'ee natti dhaga'an wayi dhugaa rabbii natti dhaga'an garuu mucayyoon tuni tarii turii dafii booda miidiyaa erga ba'u isii waan hafu garuu isa kanatti miidiyaa kanatti boojistee hiree nama akkan bakka isaa kana buufiin argatti jechuun eebsuudha. Tarii waan booda gaabbuu isiin oolleef har'a qilleessa of naxxa. Allahu aalam. Yoo hireen isaanii walitti ijaaratte hin beekamu walitti deebanii waliin jiraachuu danda'an. Garuu jaalala miidhama akkana kana rabbiin isin haa baraaru. Obboleewwan kiyyaa yeroo kamiyyuu miidhama malee miitanii deemuu hin jaalinaa isin jechuu barbaada. Yoo isinitti balleesse afooyinaa lillah. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.